Araaraaf fayyannee waaqayyo isiniif baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota chaanala keenya marti keessanuu nuun nagaa irraa hafa qabna. Nagaan nu bira jiru isin birallee jiraatu jenna. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo hortanitti isiniif baay'atu. Akkam turtan akkam isaa kana keessanii. Har'aan kana mangadii irra geenya gudii taane maalidha inni beektan Isaayyaasiin ganamaan ka'e kursiin isiin gaabbasa kottaa manaa baana jedhee mana nu baasee mangadii irra nu ga'ee birriin qabu gara manaa deebinaa nu jedhe. Kanaafuu namni manatti wal deebisu hin jiru har'a jechuudha. Asumatti waan ta'e ta'a malee jechuudha. Wayii dammoo qixaatii manatti ol deebi'ee ganaa nyaata guddaatti hojjetee nuuf kennuu qabaa jechuudha. Eesh hordoftoota keenya dubbiin akka dubbatamne ta'uu baatus ganama gaafa hirriba irraa dammaqu maabiraatiin mana keessa hin jiru ture. Maabiraatiin sababa hin jirreef iyyuu gabbeen firfirii wayii isinii bitaatii kottaa jedheen fuudhee gabbee gaafa fuudhee gabbeedhu akka jarraa ta'e yeroo baay'ee dogoggoran natti hammaata. Kiisii kiyya keessa birriin hin jiru ture. Gaafa kana deebi'ee bakka nyaattanii deebi'aatiin mana keessaa waan qabdan hojjetadhaa ittiin jedheeni. Dallansuu isaanii kan akka isaan dhiifama naa godhaniif manatti Gaalee amma qixaatii buna nu dhaabu. Buna danfisaa fi jechaadha. Maaliif kottaa nyaatan isin gaabbasan nu jedhee ganama barii lafaatiin fuudhee bahee amma mootu birriin qabu nu jedhe. Karaa nu ga'ee jechuudha. Maaliif jennaan ani silumayyuu nyaatarraa akka ookii gootanii kanan malee nyaata isinii bituu barbaadee miti. Mudannoo waan ta'eef. Akka carraa taanee gadi baanee deebinee gaafa gabbaanee nus kan gabbaaneef walumaa gala qursiis nyaanni irraa ta'etu jiru qixaatii qabnaan jennaan immoo gara manaa galee buna danfisee fi daabboos bitee fi kun daabboosii qabna. Buna garuu kan nu danfisee Hacaaluudha sobuun gaarummaan qabu. Sobuun ajaa'udha namichi tokko biyya keenya gaafa haasa'u. Kana fakkaata jechuudha nuun akka carraati kan gabbaane garuu har'a sooma hiikaadha jedhu. Ani itti yaadamte kan gabbaanes hubadhees miti gaafa naqee garuu namni akka taa'aa jira maal ta'eef namni maal jedhee gaafa gaafadheeru har'a sooma hiikaadha naan jedhani. Na biraa kana fakkaatas attam ture turtiin. Egaa hordoftoota chaanala keenya kan taatan maaliif guyyaa tokko lakkaa jechuudha gizee hunda mana keessatti dabbaramanii taa'uun gaarummaa hin qabu. Isoo gara baay'ee tokko na dabbaree jira. Innaa baanee qursii nyaanna gaafa inni jedhu giddiidhuma hin bahe garuu immoo erga sana argamuun gadi bahee ol deebi'ee noormaaliin ta'ee jechuudha. Maaliif jira miti ilma namaa ta'e jireenya isaa keessatti wanti hundumtuu bu'aa bayii hedduun akka jiru beekamaadha kuni. Gizee baay'ee immoo jechuudha bu'aa bayii ulfaata sana darbuudhaaf maal gochuu qabna hamma nu danda'ametti jechuudha jira miti. Kan har'a ta'es kan kaleessas akkuma jirutu ta'ee boruu keenya abdannee rabbii wajjin jechuudha. Hamma fayyaa guutuu ofirraa qabanitti jechuudha. Maaliif nuti qabeenya nuti ofirratti hin beekne fayyaadha. Garuu yeroo baay'ee jechuudha. Fayyaa akkuma salphaatti fudhanneeti maaf bakka kanaan geenyee maaf maallaqa waan hunda bakka wanti nuti hin cannaqamin hin jiru. Kanaaf iyyuu suni tirfiidhaan isiniin jechuu barbaada. Jireenya keenya keessatti waanuma kam keessatti iyyuu jechuudha obsa qabaachuu akkasumas immoo iyyuu waaqayyoon abdachuudha. Maaliif jennaan hin beeku dhugaa dubbachuu fi takka jireenya koo keessatti dur gizee kan maallatti fakkaatu beektanii namni jechuudha waanuma bakka yeroo hundumaayyuu gaafa maqaa waaqayyoo kakatu fa'aa jechuudha. Akkuma koo kana namni kamiyyuu dhuguma dubbataa laata akka garaa keessatti yaadda waan ta'eef dhuguma jedheen amana jechuudha. Sa'aatii kanarratti garuu dachee kanarratti amanamaan eenyuun bichaan akka ta'e hubadhe jechuudha. Waanuma hunda keessatti iyyuu amanamaan rabbi qofa jechuudha. Eenyumtu iyyuu dachee kanarratti amanamaan hin jiru. Kanaaf walumaa galatti hojiin Isaayyaasiin hojjetaa ture mootu jechuudha. Walumaa galatti inni yaadawwan kaleessa eeggadda darbisan keessaa akkamii baanu akka inni bahu kan noormaalii ta'uu fi bu'aa bayii hedduu dadhabbii waanuma hundumaa amma dandeettii isaatti jechuudha. Dirqama miti namni amma dandeettii isaatti mootuyyuu gaafa isin cannaqamtanii gaafa isin dhiphattanii jirtanii ani jiraa hin cannaqamin jedhee nama isin jajjabeessu bukeedha qabaachuuni
sana caalaa hin beeku garuu eenyumaa olitti waan gaafa rakkoo keessanii nama isin bukkee dhaabbate nama isin wajjin dhiphate caalaa eenyumtuyyuu maal keessana jedhee yaaduun akka kootti jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi sa'aatii ammaa kanatti kaleessa dheengadda guyyoonni darban suni hin beeku ammaa naafi jechuudha. Guyyaa namatti jiru immoo guyyaa addaati jechuudha. Kana fakkaataa buna keenyas buna already qursii nyaanneerra garuu buna immoo bunni alaa kuni baay'ee xiqqoo ishee intinidha. Ammas badaa miti. In dhugu buna alaa jechuudha. Manatti gallee buna immoo manaa dhugna jennee osoo hin beekinii akka ayyaana ta'es maal akka ta'es baqa gizee baay'ee gizee dabbaramtanii jirtan waan baay'ee dagattanii. Ani waan tokko yoomtuu biratti dhagaaman jiru jechuudha sa'aatii kanatti jechuudha. Garuu gaafa gadi baanu akka chaansii baane namni ayyaana ndaama sifachi kakkaata. Immoo haaluma salphaadhaan ayyaana isinee ol deebine jechuudha bakka. Osoo hin yaadin jechuudha. Maaliif nu yaadne osoo hin taane waaqayyo yaade waan ta'eef wanti hundumtuu ayyaama rabbiin ta'a sababa ta'eef jechuudha. Kana fakkaataa maalumaafiyyuu nu jajjabeessanii kana booda galgala yoo nu danda'ametti liivii seenuudhaaf yaadnaa liivii irratti xiqqoo yuutuubiin keenyas baay'ee irratti hojjetaan turre waan ta'eef gadi bu'aa jira sa'aatiitti nu jalaa gadi deemaa jira nu jajjabeessaa. Maaliif bakka wanti isinirraa eegamu laayikii sheerii godhaati amma isin danda'ametti amma dandeettii keessatti nu jajjabeessuuf yaalaa isiniin jenna. Kana fakkaata. Haasa waan asirratti qabdatan. Wanta naasuu baay'ee yuun qabu wanta haasaamuu qabu irraa haasoftaa jirti. Dhala namaa ta'ee namni hin fattanamu hin jiru. Namni gaafa dachee kan dhufu eenyuyyuu nama fattanama. Waaqayyos immoo nama jaallatu kan inni fattanu. Maaliif sababi inni fattanaa keenyaas sababa dhuunfaasaa sababa of danda'e qaba. Sababni inni of danda'e kuni waaqayyo gaafa si barbaade wayis gaafa nu barbaade jedhu karaa bakka karaa akkasii karaa artifishaalii wanta namni tolchee kanan wayi dammoo karaa bakka karaa qabeenyaatiin sitti namatti dhufa. Isa kana gaafa itti ilaallee nuun dhaga'u yoo nuun kan dinnu ta'e gara ofii gara keenyatti dhufuu danda'a. Yeroo baay'ee bakka gaafa nu barbaadeedhu waaqayyo karaa biraa kan namatti dhufu jechuudha. Ta'ee otoo jiru garuu bakka fattanamne irratti waaqayyos nu gargaareera. Akkuma nu gargaaree dafee kallattii nu agarsiise kallattii gaafa nu agarsiise immoo akka nu karaatti deebinuuf kallattii nu agarsiise lubbuu oolfachuu dandeenyeerra jechuudha. Sun kan darbe bakka hin barbaachisu inni suni waan darbe waan ta'eef sanarraa baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Xiqqoo ishee takka immoo foon uffata sababa taaneef iyyaanna iyyaaddoofna dhiphanna gaafa dhiphannu kan immoo bakka manni namatti ulfaata waan ta'eef sa'aatiin mana jirutti gabbaana qabaaddeetu hin taane bakka waan qaburra tirfii qabaaddeetu hin taane hamma waan mana harka jirurraa gabbaanee bakka nama wajjin wal agarree yoo iddoo namni jiru geenye yoo deebine xiqqoo sammuun keenya boqonnaa hin argata wanta keessa jirru keessas hin baana wanta jedhamuun ganama gaafa irra dammaqee dhokka jirra ta'e maabiraatiin hin jiru ture. Isheen immoo galgala gaafa hattee ciisteetti waan ciisichaas hin mijatuu fi waan tokko tokko hin jira. Achi ofii kooti intana maannoo istoofii lokkosaa gaafa hin ka'eedhu maabiraatiin hin jiru achi bakka fuula dhiqadhee maal jedheetan kayyeestii uffata uffadhu gabbaanaan jedhanii eessa jenna kumaan jette. Ayi suutu malee sosobeen fuudhee gadi baane qursii keenyas nyaannee ijoollee bidee nuuf karooratu hin taane bakka akka gaxamina wanta gaxamina gariidha. Ta'ee otoo jiru garuu ayyaana ta'e immoodha. Ayyaana isin irrasi waaqayyo maqaan isaa ulfaatu nagaarraa hafaa qabnaa bukkee dhaabbadhaa yoo danda'ame immoo yuutuuba haaraa banannee dhufuu jirra. Duraan dursa garuu isa kana subscribe gochuudhaan kophaatti banadhu malee jechaa jira yuutuubii kana. Jajjabeessa isiniin jedha. Mee silaa asirratti hojii jabaateen hojjetu kophaatti immoo maal hojjechuu yaada maalii akkasumas waan irraa baratamu maaliif akka inni yaadee isaatu beeka. Sanaan hin beeku jechuudha. Sa'aatii kanatti jechuudha. Kan koo kana yoo akkuma argaa jirtan caaluudhaaf dhiiseera. Caaluudha kan akka gudiititti yuutuubii irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kanaafi walumaan laaluuf jirra garuu hunda caalatti
inni kaleessaa waan hundumtuu baay'ee ulfaataa kan ta'e suni parsantii dhibbatti darbeera jechuu baannus baay'ee tokko garaagarummaa guddaa qaba. Waaqaaf galanni haa ta'u. Maaliif amma kanayyuu noormaalii ta'ee maal sitti fakkaatu sa'aatii rakkatan sa'aatii cannaqamti guyyaa irraa waan ala bareedaa fakkaatu sa'aatuma bakka sanatti waa lubbuun keessaan darbu sanatti fakkaata. Anaaf guyyoonni darbee guyyoota akkasiinatti ture guyyoota akkasiiti haa ta'u malee mootu sa'aatii kanatti waaqayyo waan hunda isaarrayyuu maaliif jira miti wanti hundumti isaa ta'ee osoo jiru akka hin taanetti waa akka hin taanetti bira dabartanii bakka jira miti akka hin taanetti irraanfattanii jechuun jira. Sa'aatii kana sammuu keessa firii ta'uusaa waan guddaadha waan ta'eef karaa kana fakkaataan isin jedha hordoftoota keenya walumaa galatti viidiyoo kanarratti wanti nuti isinitti dhaamu dhufne akka liivii ofuu barbaannu galgala jechuudha. Nuuf mijatee jennaan biyaansi guyyaa 5 takkataa osoo seennee dasnu jedha. Maaliif jennaan ijoolleen baay'ee yuutuubii warri bitachuuf keessan na gaafatanii waliif hin galle nama 5 akkas namaaf waan ta'e na gaafatan garuu walii galuu hin dandeenye. Kanaaf anis irratti bakka shillaa jechaan dhufee sa'aatii kanatti mootu hamma naa danda'ametti irratti hojjechuun qabu bakka shillaa jechuun qabu jedhee waan murteesseefiyyuu kanuma isinitti dhaamachuu dhufnee nagaan nuuf turaayii baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa turtii gaarii isin jenna nagaan nuuf tura. Irraa nafina isin jenna galgala sa'aatii tokko walakkaatti yoo jaalala waaqayyoo ta'e wal agarra.